tole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Koomee meediyaa irraa ana Ustaaz Khalid Hussein jedhama. Rooba dhabdaniin dhagahe kanaafi burqaa tirtiraatti argamtanii godina Harargee bahaa aanaan burqaa tirtiraati miti. Akkasi ana burqaa tirtiraa raddaa goroo abbu wanta horsaati. Maasha Allah roobni eega dhabame amma baatii meeqa? Roobni eega dhabame ati baatiidhaa fi cinaa ga'ee jira. Amma duuba maali akkamii du'aa irra jirtani gaa? Amma du'aa gooneeti du'aa umasani jirra istisqaallee baanee rooba xixiqqaa salphaa umaa lafaa godhuu hin dandeenye nu roobe. Waanuma lafa jiisuu hin dandeenye. Waanuma lafa jiisuu hin dandeenye nu roobe rapheetuma inumaa wahuma darreedha. Ammallee kadhachaa ollee aduu irraallee kadhachaatuma ollee ulamaa'idha walii dhufne. Rabbi isin haa roobsu kaa amma ma akkamii silaa baatii kana silaa maal lafa buuftan shanyii irraa maal facaaftan silaa? Nuti dhugaa yeroo tana baatii amma dabarte tana keessatti gimboota 15 irraa jalqabee hanga amlee guyyaa 5tti bishingaa qonna. Tole. Hanga sanee guyyaa 5tti bishingaa qonna ammoo dhugaadhi bishingaa irraa xumurre amma baatii amma dhalatte muharram taakkaa irraa jalqabnee dhugaa boqqolloo balbii irraa murre deebineeti boqqollootti deebifna. Tole. Ammaan tana har'a sanyii bishingaa saniif waan magarsuun goone sanyii bishingaallee qotannee deebii boqqolloo taanni baddee lammaffaan ittiin qotanne. Tole. Akkasitti galata rabbii keenyaa gaa numaafannaa kadhachuma jirra kadhaasaa silaa waan ifatan jennee kadhachuma jirra. Rabbi isinirraa haqee baluu akkanaa yoo kan itti fufu ta'e gaa shanyii yoo lafa bu'ee hin biqille xiqqoo uummannis ni beelaa. Akka godinattiitti immoo kunooti roobni dhabamee akkasuma kombolchaa qarsaa dabalatee akkasuma naannoon kunooti rooba dhabnee awwadaa'ifaa dabalatee inshaallah du'aa isinii goonaa sagalee keessan kanas immoo addunyaarra oolchina inshaallah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamina guma fayyuma? Fayya wallahi na yaa warri gaa'ela abijira. Alhamdulillah baga rabbiin har'aan isin gahe. Bagar maanuje wallahi walmaanu qafayya warra baratu. Amiin ya Allah. Sagalee keessan kana waraabuutti jira inshaallah addunyaarra isinii oola. Rooba dhabdaniin dhagahe. Rooba dhabdaniin dhagahe. Rooba dhabnee kun amma rooba kana jiru amma masjida keessa galle jiru. Allahu akbar. Baatii meeqa amma eega rooba dhabdanii? Amma eega roobni badee baatii meeqa? Baatii meeqa ga'ee jira? Nagaa hin dhaga'ama miti? Hin dhaga'ama amma. Roobni eega dhabame eega dhaabbatee baatii meeqa amma godina Harargee bahaa aanaa Gursum. Gimbootii fi isaanii nu roobna. Baatii lama jechuu? Baatii lama. Rabbi isin haa roobsu. Akkasii qaaya amiin rabbina amiin wallahi. Inshaallah sagalee keessan kana waraabuutti jira addunyaarra isinii oolcha du'aa isinii haa godhani. Godina Harargee bahaa aanaa Gursum ganda Ammaxxilleetti argamtanii inshaallah rabbi isinii haa roobsu isinin jenna. Amiin wallahi adi. Halo assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa fayyuma mee bakka inni torkiitti siqaa bakka inni torkiitti. Amma dhageemu. Kunooti ganda godina Iluu Baaboraa dabaluutti jira. Ayyee. Caamsaa isinirra jira rooba dhabdanii jechuun dhagaye. Naam wallahi dhugaadha akka ajaa'ibaatti firiin lafatti buufne lafaa ol hin deebine. Amma beetanii ilaal miidiyaa koomee meediyaa irratti koomee meediyaa irraa inni isin dubbisuutti jira. Ayyee. Sagalee keessan addunyaa dhaga'uutti jira jechuudha. Mee eega rooba dhabdanii ammam takka? Amma eega amma rooba dhabne kunoo baatii afur baatii gama baatii shanitti ol siqaa jirra. Allahu akbar baatii shan. Rabbi isin haa roobsu gaa. Amiin. Amma kamiree istisqaa baatanii salaata faa karaa dirree ciidaatti baatanii salaata faa hin deemne. Salaata faadhaas beeyallee ta'uu baatu bakka amni tokkos beeti jira. Tole.
Ani illeen kadhataatuma jirra kunoo alhamdulillahi har'a bibichaa roobaa gurraanaati qoqnoo har'a qaccalatti bibichaa roobaa dhageenya lafatti waan nuuf hin buune. Rabbi isin haa roobsu gaa. Allahumma amiin yaa rabbi amiin. Inshaallah addunyaan du'aa isin haa godhanii koomee meediyaa irraan isin dawwaluutti jira. Godina Harargee Bahaa Aanaa Qarsaa ganda Alishootiimi. Eeyyeen. Hayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamatti yoo nagaa qabdaa biyya keetti Oromoo akkamii sheekaa kiyya maalirra jirtu isinoo ammayyuu? Asii roobni alhamdulillah halkanii guyyaa roobaa har'a wallahi kunooti roobni asii biyya keenya kana baatii ja'a yoo roobe baatii ja'a ammoo caamsaadha. Hayyee. Akkasi jirra kunooti maashaallah kunooti boqqolloollee shanyii boqqolloo buufnee akkasitti boqqolloon ashiiddee jirti jechuudha amma ashiidaa eeggatuutti jirra. Maashaallah. Hayyee inshaallah du'aa isinii goonaaf shira. Akka gaarii akka gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Daawwattoota keenya akkam jirtan baga rabbiin guyyaa irraatiin isin ga'e. Kunooti Harargeen lamaan Harargee Bahaa fi Dhihaa akkasitti rooba dhabanii shanyiin lafa keessatti hafti. Sanyiin isaan buusan lafa keessatti hafe jechuudha. Namni yoo shanyiin lafa bu'e jalaa firii kennaa hin deemne beela'uun isaa shakkii hin qabu jechuudha. Harargeen beela'uu hin qabdu. Harargeen abbaa ulamaati, haadha ulamaati. Haadha ustaazotaati, abbaa ustaazotaati. Yeroo dheeraadhaaf Harargeetti barachaati turre kunooti kan amma dhageessan akkasuma aanaa Qarsaa akkasuma aanolee biraa dabalatee Harargee lamaan akka Harargeetti jechuudha. Caamsaan hongeen jabaatee jira jechuudha. Rooba dhabanii masjidatti galanii rabbi kadhataa jiran jechuu. Akkasuma daawwattoota keenya viidiyoo kana sheer godhaatii akka ummata hunda dhaqqabu nu godha. Inshaallahu sababaa isin du'aa'ee gootanii rabbiin rooba isaanii kennuun ni mala. Sheer godhaatii ummata biraan nu gahaa. Du'aa'ee godhaa fi kommeentii jalatti barreessaatii inshaallah du'aa'ee keessaniin rabbiin rooba roobsuun ni mala. Rabbi haa roobsu ummata Harargeeti rabbi haa roobsu ummata gartee darasoota kitaabaa muta'allima darasoota nyaachisaa bahe jechuudha. Kunooti qallabaa ba'an waan qaban xiqqoo fi guddoo qabanirraa darasoonni nyaachaati turan jechuudha. Akkasuma darasoonni Harargee keessatti argaman majlisni qofti gara majlisa 40ti. Majlisa 40 oli jechuudha. Hangi kun majlisni tokko yoo xiqqaate majlisa jechuun bakka kitaaba itti qara'an jechuudha. Majlisni tokko yoo xiqqaate barattoota 1000 takka jechuudha. Ka 3,000 qabu jira. Akkasuma jechuudha Harargeen majlis aanaa tokko keessa bakka meeqa jira? Bakka 5 bakka 6 jira jechuudha. Akkasi biyya akkasii kun biyya ilmii beela'uu hin qabu. Kunoo kan viidiyoo irratti agartan kun biyya keenya jechuudha. Bishaan guddaan asirratti agartan kun bishaan godina Iluu Abbaa Booraa keessatti argamudha. Akkasuma roobni kan akkasitti lafa dhangala'u kun immoo rooba keessa deemaatii waraabee kan asirratti agartan kun galaana osoo hin taane haroo jechuudha. Takkaa'u immoo rooba irraa waan argamedha. Karaarra gadi yaa'utti jira jechuudha. Akka biyya keenyaatti kunoo baatii kana dabalatee haga dhaqee baatii afuraffaa baatii sadaffaa fi afuraffaattu numa rooba jechuudha. Akkasuma biyya keenya keessatti hangi roobni dhabamu dandeettii rabbiitiin baatuma 2 fi 3 qofa jechuudha amata keessa. Akkasuma kan lafatti agartan kun rooba jechuudha. Amma gisee ammaa kana roobni nu rakkisee roobee nu rakkisaa jira. Ammoo nuti rooban nu cinqa isaan hongee caamsaa cinqa. Akka ganda keenyaatti roobni addaan hin citu ni rooba. Waa itti facaafatuudhaaf, waarra dhaabuudhaafis, waa bishaan achii fidanii matooraan itti naquu hin barbaadu. Samiidha rabbiin gannuu kenna alhamdulillahi. Osoo har'a waan namni itti wal gargaaru taatee waan namni waliif ergu taate har'a ummata Harargeetiif rooba ergina jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya viidiyoo kana sheer nu godhaa. isniin jenna biyya Harargee beela'uu hin qabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Hordoftoonni Koomee Meediyaa du'aa godhaa isniin jenna.